oduu amme shawaa lixaa keessatti haleellaa fiinxaleeyyiin uummata nagee irratti bantee lubbuun namoota 14 dabarte waan nama gaddisiisaa maatii tokko keessaa namni 6 gabaafame. Mootummaan nageenya uummataa eeguuf fiinxaleeyyii uummata shororkeessaa kana haleellaa cimaa tarkaanfii ibboo deebiin qabne irratti fudhachuudha qaba. Hawaasa isaatiif nagee buusuun dirqama isaatii itti gaafatama qaba. Isaatu bulchaa jira waan ta'eef kanatti aansuudhaan filannoon majalisaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Kanaaf ummanni islaama biyyattii Itiyoo guutumaan guututti abbaa isinii ta'uu ni beeytanii kan erga inni majalisa qabatee biyya hoogganaa jiru islaamummaan dagaagaa jirtuu fi akkasuma masgidonni akka malee jechuudha babal'achaa jirugaa waan beeytaniif akka aabash osoo filannoon jechuudha kallattii hin kaa'amne dura wal jaalaa turtee filannoo kana dorgomuudhaaf akka isin harkaa jechuudha aangoo tana fuutee majalisa seentee majalisa hoogganne isiniin jenna dhaamsa keenya jechuudha. Kanatti aansuudhaan Eltiraa ministeera dhimma alaa Eltiraatii fi Masrii bilbilaan waliin haasa'anii jiran hariiroo biyyoota lamaaniitii fi dhimma ulaa galaanaa tiisuu irratti jechuudha tiisin jechuurratti waliin haasaa taasisanii jiran isaan gaa yeroo achi jechuudha diinonni Itiyoo gurguddaan kun yeroo Itiyoon ammaan tana laga Abbayaa isiin jechuudha hidhattee fulbana kana eebaafis qopheessitee isaanuu afeeraa jirtu kanatti isaan ammoo diinummaadhaan walii gaffe fiigan ammallee Itiyoon jechuudha duruun tireekaa ilaa Tanzaaniyaa erguu eegaltee jirti. Kophaan qaban malee Itiyoon ulaa galaanaa harkachuun si shakkiin qabu inshaallah yenna kan. Kanatti aansuudhaan oduun biyya keessaa qabanne kanuma fakkaata mee jiddumaan gaa mallattoo jechuudha gurratti na tuquudhaan sabskaraayib godhaa namoonni hariinii nutti jechuu gama keenya dhuftanii maatii keenya ta'a nutti dabala maal isin jenna. Gara oduu biyya alatti yoo isin dabarsinu mootummaan Ameerikaa Tiraamp uummata Texas kan balaa roobaa lolaa roobaatiin miidhamaniin daawwachuudhaaf haadha warra isaa fudhatee Waataawus gallakkisee xayyaara yaabbateeti jira. Uummanni kun yoo xiqqaatte namoota 85 oliin kan dhumee fi akkasuma ajjeefame jechuudha balaa lolaa kanaan akkasuma namoonni hedduunis madaawe. Kunis miidhamee hedduunis jechuudha qe'ee gallakkisee buqqee keessattuu balaan lolaa roobaa sun akka malee Texas miidhee jira manneen hunda gure kanammoo daawwachuudhaaf innis gara Texas hotee jira galgala kana. Kanatti aansuudhaan biyyi Ingiliz waggaa 19 keessatti jechuudha meeshaa ittisa waraana guddaa Yukireeniif ergite biliyeena 3.4 ta'uu ifoomsitee jirti. Waggaa 19 keessatti gargaarsa meeshaa ittisa waraana guddaa Yukireeniif ergite biliyeena 3.4 ta'uu ibsitee kam. Kana duba eessa kutee Raashiyaan akkasumaan dhukkee irraa kaasaa jirti Yukireen. Edaa warri lixaa xiqqaa fi guddaan biyyattiin guutuun jechuudha waan waraanaa fi meeshaa ittisa dabalatee guututti Yukireen gargaaraatuma jirti garuu uumaa godhuu hin dandeenyeef malee Raashiyaa takkitti irraa jechuudha injifachiisuu hin dandeenye waan ajaa'ibaati. Kanatti aansuudhaan Chaayinaan waan haaraan as baatee jirti. Taankiilee fi makiinaa akka jechuudha meeshaa waraanaa fe'atu gurguddaa kan baararra deemu sana haareomsi yaanii bifa haaraan hojjettee as baaftee jirti. Yeroon ja'u duraanis hin jiru amma immoo taankiilee gurguddoo lafarra deemtee loltuudhaan ibidda darbitu misaayila darbitu kanaa fi makiinota gurguddaa meeshaa waraanaa fe'atee deemu kan baararra yaa'u warra akka doonitti baararra yaa'u kana hojjettee jirti. Har'aan tana ifoomsitee jirti. Waan ajaa'ibaati. Addunyaan karamitti teknooloojiin garam deemaa jirti. Anumaas caalaan ammaan tana egaa uummata keenya malee kan yeroo hunda warra warraachiin baane. Kanatti aansuudhaan paartiin Kurdistaan tan waggaa 40 oliif lolaa turtee guyyaa har'aan tanaa waamicha mootummaan Turkii godhee fudhachuun waamicha karaa nagayaa meeshaa waraanaa qabdu guututti ofiin hiikattee ibiddatti qabdee gubdee jirti. Dhugumatti meeshaa waraanaa gurguddaa hedduu laal waan akka biriidaa kana agarteemi. Kana ofumaa walitti qabdee dura ta'an isaaniitii fi miseensonni guutuun jechuudha gubuudhaan harka ifkannanii jiran. Meeshaa silaa mootummaadhaaf oolchan irra hin jiru. Kunis ajaa'iba. Garuu mootummaan Turkiitis waamicha jechuudha ani isiniif godhe fudhatanii karaa nagayaa galuu keessaniif hedduu jechuudha galatooma jechuudhaan akka jechuudha deeggaruu ibsee jira. Iraaq keessatti jechuudha Iraaq irraan tana walgahiin taa'amuudhaaf ni teessis jaamaa jira. Haasaa taasisaniin isaaniis nuti bilisummaa karaa nagayaatti amannee meeshaa teenya ni diigna. Kanaaf waamicha nagayaatis fudhachuun keenya jechuudha waan gaariidha waan itti amanne fudhanna jechuudhaan paartiileen jechuudha irraan tana waggaa 40f goda keessa gaara keessa lolaa turte
meeshaa waraanaa isii gubdee harkeef kannitee galtee jirti. Waamicha karaa nagaa godhachuun baay'ee gaariidha. Silaa lolli addunyaa keessatti jechuudha qaama lamaan gidduu deemu hawaasa miidha waan ta'eef kun gaariidha. Kanatti aansuudhaan oolmaa guyyaa arraan tanaa Gaazaa waan nama gaddisiisaa guyyaa jummaatiin uummata nagayaa kan gargaarsa namoomaa addunyaarraa ergamuuf dhufu eegaa jiru irratti Israa'eel haleellaa banuun namoota hedduudhaas ajjeeftee kaan baqachiiftee jirti. Waaw hedduu nama gaddisiisa. Kanatti aansuudhaan uummata kan rabbiin bilisa haa baasumee du'aa'ee godhaaf namuu du'aa'ee godhaaf. Biyyi Neezerlaandii uummanni Neezerlaandii uffata diimaa uffachuun deeggarsa Gaazaa gadda isaanii wajjin gaddina jechuudhaan guyyaa arraan tanaa magaalaa guddittii Neezerlaandii keessatti baanii alaabaa ol qabanii uffata diimaa uffachuun nutis gadda akka Gaazaa nu jira gaddi isaanii gadda keenya jechuudhaan wajjin baanii deeggarsa jechuudha taa'anii fi jiran. Dhugatti waan hedduu nama gammachiisu addunyaan guutuun hawaasni addunyaa guutuun deeggarus qaba ka'ee jechuudha Gaazaa wajjin dhaabbachuu qaba hanga mootummaa silaa irratti wal ta'ee Gaazaa kana uummata Gaazaa kana fixuudhaaf karoorfate kanaahu gartee miti hunda isaanitti hiriiratti baanii uummanni akka nagaya kannanii jechuudha ammaan tana biyyummaa isii mirkaneessan godhanitti silaa hawaasni guutuun wajji dhaabbachuudha qaba. Kanatti aansuudhaan Bangaladesh keessattis qaamni mootummaa gocha suukanneessaa uummata irratti raawwachaa jiraachuun gabaafame. Waan hedduu nama gaddisiisaa mootummaan qaamni hidhatee jechuudha qaama alaa osoo hin taane kanneen uumaan akka biyya keenyatti milishaa jechuudhaan beekamu kan uummata jechuudha doorsaa jiru kuni gochoota hamaa jechuudha Bangaladesh keessatti uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuun gabaafameeti jira. Keessattuu Bangaladesh biyya bilisa baatee jechuudhaan hedduu nutilleen itti gammannee dhaadaatis turre erga pirezidaantiin duraanii Sheek Hasiinaan uummanni tokkummaan ka'ee ofirraa fonqolcheen booda jidduun hanga waggaa tokkuma waggaa lamaa fi akkanaa jechuudha erga Sheek Hasiinaan baqatteen booda siidaa abbaa isiitii fi isillee guututti masaraa hanga suuraa isii masaraa fi waan silaa siidaa ta'e guutuu balleessanitti sirna isii guututti diige hawaasni tokkummaadhaan ka'ee ammoo mootummaa ifiin fedhu filatus amma gochi bifa haaraan irratti deebi'ee irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafameeti jira. Uummata kana rabbi haa gargaaru. Bangalaadeshees jennaani mootummaan silaa jechuun hawaasa isaatiif dursa kanneen nagayaan tasgabbiis eegee fi nagayaan wajjin jiraatee wajji gattaa'ee marii uummataa fudhatee marii wajjin godhee jechuudha. Dhimma jechuudha rakkoo jirtus furaa uummataa wajjin haasaa taasise baay'ee gaariidha. Mootummoonni addunyaa hunoo irra hedduun iftuulummaadhaan hawaasa miidhaa jira. Garuu hawaasa bakka bu'ee erga hawaasni filatee bakka aangoo san dhaqee booda humna silaa agartee olaantummaa irratti harkatee waraana ajajuu dandeenyaan san booda uummata silaa keessaa ba'ee fi uummata bakka bu'ee bulchaa jiru kan akka malee tuffata. Kanuma dura miidhuu eegala. Maaliif akka ta'e namaaf hin galu jechuudha. Aangoon mi'ooytuus uummata dararuun maaliif barbaachisa? Kun hedduu waan nama ajaa'ibsiisaati. Silaa hawaasaaf nagaya kannuun aangoon akkuma yerooti ni kutte waan ta'eef booddee hawaasa keessa gaddeebi'ee hawaasa wajjin jiraata. Garuu baqatee biyya birallee jiraatu hawaasa waan booda itti sheena'u takka dalaguun gaarii miti. Ammaan tana maddii lachuu mirgaa fi bitaas fuulduras ilaalee socho'utu isa barbaachisa mootummoonni addunyaa hundinuu. Kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaan Maama bin Salmaan mootummaa Faransaay wajjin wal arguuf deemaa oduu jettu dhugeessee jirti. Akkasuma haasaa hariiroo fi biyyoota gama lamaan jechuudha cimsuuf keessattuu erga jechuudha mootummaan Faransaay dhimma jechuudha islaamaa tana tuquudhaan dubbateen booda xiqqoo wal mufannaan osuma jiru ammoo araara buuf akka deemus gabaafamee jira. Duraanuu araara ni qaban hariiroon isaanii cimtuudha. Kun tapha siyaasaati haa ta'u akkasitti fuuldura jechuudha Julaay 28 ta'uu kana jechuudha ta'uun gabaafamaa jira. Ammaan tana wal arguu fi oduun jettu sun geesseeti jirti. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata. Kan biraatti nan golee deemtu sheer godhuudhaan facaasaa akkasiin odeessu oduu ammeeti. Assalaamu alaikum. Ammoo maatii teenya ta'uu qofan irraan fixan isin galatoo